Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan ulfaatee fi kan galatame nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaa jiru hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin boqonnaa lammaffaadha barachaa kan jirru. Obbolaawwan barumsa kanaa hordofaa jirtan akkuma yaadattan guyyaa darbee kutaa 10ffaa boqonnaa kanaatiin daa'imtichi gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos umurii isaa waggaa lammaffaatti gara Gibxiitti haadha isaa wajjirraan baqachuu fi erga sanaas immoo umurii isaa waggaa 5f walakkaa irratti gara Yerusaalem yookiin immoo gara dachee Israa'el gara Naazireet Galiilaatti deebi'uu isaadha barannee kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akkasuma kanatti fuudhaan kutaa 11ffaa barumsa kanaa kan ta'uun haala guddinaa fi cuubamuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosidha kan ilaallu. Abbaan kabajaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos akkuma yeroowwan darbanii nu gidduutti argame icciitii isaa nuuf ibsuun fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan haala guddinaa fi cuubamuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos yeroo jennu ilmi Waaqayyoo foon uffatee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa erga nama ta'ee booda haala jira hundumaa tartiibaadha barachaa kan jirru. Walqabataadha jechuudha. Nama erga ta'ee booda umurii isaa waggaa lammaffaatti gara Gibxitti baqatee kana booda waggaa 5f walakkaatti ni deebi'ee gara Naazireet Galiilaatti jennee guyyaa darbee barannee dhaabbanne. Erga sanaa hoo haala kamiitiin guddatee kan jedhu immoo guyyaa har'aa itti fufnee ilaallaa jechuudha. Daa'imtichi gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ani waaqadha takkumaan guddadheen umuriidhaan akka nama guddaa ta'a osoo hin jedhiin suutuma akka daa'imni yookiin immoo akka dhalli namaa guddatutti kan guddatedha. Inni akka keenya foon keenyaan amalummaa namummaa keenyaadhaan guutummaa nama guutuu akkuma ta'e haalli guddina isaallee haaluma kanaa kan ilaallatudha jechuudha. Akkasumas daa'imman maatii isaaniidhaaf kan isaan ajajaman innis akkuma sana kan isa deesse haadha isaadhaa fi akka abbaatis immoo kan isa guddise maanguddicha Yoosefiif ajajamaa kan guddatedha. Haati isaa kan isa jajju ajajamaa, abbaa isaa kan jedhame Yoosef isa guddisuudhaan jechuudha. Innis kan inni isa jaju hundumaa ajajamaa. Daa'imtichi gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haala kanaatiin ajajamaa ture jechuudha. Ajajamee waggoota umurii isaa kanaati kanneen jiran hundumaa haadha isaa biratti kan dabarsedha. Waggoota biyya lafaa jiran hundumaa Kiristoos haadha isaa duukaa kan dabarse. Amma deemee umurii isaa waggaa 30 ga'uttis haaluma kanaatiin haadha isaadhaaf ajajamaa kan jiraatedha jechuudha. Kana booda umurii isaa kanatti immoo cuubamuudhaaf gara laga Yordaanos deemaa jechuudha. Haalli cuubbaa isaa baay'ee nama dinqisiisaa callisameetuma ilaalamee kan darbamu osoo hin taane qabxiiwwan baay'een keessa jiran kan nama dinqisiisanidha. Haalli cuubbaa isaa qabaabinaan gaafa ilaallu Iyyasuus Kiristoos uumaan keenya yaa'u kan inni jiraachaa ture Naazireet Galiilaa jennee irra mitire. Israa'el kutaa lama qabdi, Galiilaadhaa fi Yihuudaa jedhamu.
Galiilaa keessa kanneen jiraatan warreen xiqqoo akka hin barannetti warreen lakkaa'amanidha. Yihuudaa kan jedhame kanneen jiraatan immoo warreen xiqqoo baratan kanneen jedhaman seera beeku warreen jedhaman luboota fa'a hangafa luboota tsaafti farisaawiyaan fariisota warreen barreessota fa'a isaan kan jiraata. Kanaaf gooftaan keenya seerri kun bakka jiruudhaaf bakka itti cuubbaan jiru cuubbaan kan cuubamu laga Yordaanos Yohaannis ba'uudhaan saboota naannoo sanaatti cuubbaa gaabbee akka cuubamaniidhaaf gaabbii isaaniif lallabee gara sanatti roonni cuubaa turettidha. Kun immoo ta'a kan jiru dachee Yihuudaadha. Innaan gooftaan keenya cuubamuudhaaf dachee Galiilaa irraatu ka'eetu amajjii bultii 10 guyyaa wiixataa jechuudha. Addaamii fi Hewaan gannata keessaatii erga argamanii waggoonni 5,531 erga lakkaa'amanii jechuunis umurii isaa waggaa 30ffaatti jechaadha. Barrisaa wangeelaawotaan gaafa lakkaa'u bara Luqaas keessa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bakka guddinsaa kan taate Naazireet Galiilaa irraatii ka'uudhaan cuubamuudhaaf miila isaadhaan naannoo kiiloomeetira 50 erga deemee booda laga Yordaanos ga'e. As keessa wanti baay'een ni jira. Tokko kan cuubamu laga Yordaanosittidha. Lagni Yordaanos lageen biroo dhibaniitu miti Kiristoos kana kan godhu. Dabalataan immoo kiiloomeetira amma kanaa deemee cuubamuudhaaf kana hundumaa gochuunsaa tokko nama ta'ee gad of qabummaadhaan amma makkanni nama barsaa jiru kan agarsiisudha. Gad of qabummaan isaas keessatti baay'ee kan nama dinqisiisudha. Kana maaliif godhe inni kun sirna mataasaa seera mataasaa ni qaba. Cita cuubbaa kan jedhuun waa'ee ciitii mataa shaniin bal'inaan ni kenna waan ta'eedhaaf sana keessaa hin seennu. Yeroo laga kana ga'u laga kanatti immoo garbicha isaa kan ta'e daandii isaaf qopheessuudhaaf kan ergame qulqullichi Yohaannis cuubbaan cuubbamtoota baay'ee tartiiba galchuudhaan cuubaa ture. Yeroo kana abbaan kabajaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ani Galiilaa irraan dhufee waan ta'eedhaaf sin dursuun qaban jennee yookiin immoo qulqullichumaan kottu gara Galiilaa kottuu na cuubii deebiin jennee yookiin immoo ani akka keessan cuubbamaa muti waan ta'eedhaaf na dabarsaa jalqaban cuubamaa hin jennee gad of qabummaadhaan tokko gara laga sanaa gara Yordaanos gara garbisaa gara Yohaannis deemee lammaffaatti immoo cuubbamtoonni gaafa isaan hiriiranii jiran innis akkuma cuubbamtootaatti tartiiba galee hiriiree jechuudha. Hundumtuu erga isaan cuubamanii ba'anii booda kitaabni qulqulluu wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaasnee yommuu dubbisnu hundumtuu cuubamanii erga ba'anii booda halkan keessaa naannoo isaa 10tti amajjii bultii 11 guyyaa kibxataatti bari'aa kan jiruun innis immoo cuubamuudhaaf galaana Yordaanositti seenee jechuudha. Cuubbamtoonni isaan cuubanii booda innis immoo cuubamuudhaaf seenee. Yeroo kana wanta addaadha kan raawwatee raajiidhaaf duukaa bu'aa kan ta'e qulqullichi Yohaannis inni lallabaa kan turee fi daandii isaaf qopheessaa kan jiru isa ta'uu isaa yeroo beeketti eenyu Kiristoos yaa'u Yohaannis Kiristoosiif daandii qopheessuudhaaf wanta dhufeedhaaf daandii isaaf qopheessaa kan jiru isa amma cuubamuudhaaf galaana Yordaanos keessa dhaabbate kana ta'uu isaa yeroo baretti maal jedhee akkuma namoota biroo cuubaa turetti itti fuudhaaf itti hin barbaannetti maal jedhee ofiisaa harka gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti cuubamuudhaaf hawwee jechuudha. Ani si cuuba osoo hin taane anatu siin cuubamuun naaf ta'a jechuudhaan cuubbaa kana hawwee jechuudha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garuu inni Yohaannisiif cuubamuuf harka Yohaannisitti cuubamuudhaaf deemuunsaa akka cuubbamtoota warreen kaanii gaabbii galuudhaaf yookiin immoo kennaa kan biraa kabaja kan biraa barbaaduudhaaf akka hin taane ittiyyuu inni abbaa seeraa waan ta'eedhaaf seera hundeessuudhaaf sirna yeroo hundaa kan bara baraa kan taate hundeessuudhaaf dhufuusaa yeroo sumaal jedhe ammas naaf eeyyamii qajeelummaa hundumaa raawwachuun nuuf ta'a waan ta'eedhaaf jechuudhaan inni Kiristoos kabaja barbaadu osoo hin taane qajeelummaa kana raawwatee namootaaf dabarsuudhaaf jecha akka raawwatu ittimee yeroo kana qulqullichi Yohaannisis isaaf galee kana booda maal jedha warreen biroo maqaa keetiin cuubaa siinoo maqaa eenyuudhaan cuubaa jechuudhaan gaafata jechuudha. Gooftaan keenya mudeessee maal jedha ilma abbaa ifa kan namaaf ibsitu maal ifa nuuf godhi ati akka Melkiiseedeq luba bara baraa
cubbuu addunyaa kan balleessitu yaa hoolaa waaqayyoo maaloo dhiifama nuuf godhi jedhiitu na cuuphi jechuudhaan abbaan kabajaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haala kanaatiin garbisaa kan ta'e Yohaannisitti dubbatee jechuudha. Kana booda qulqullichi Yohaannisis harka isaa lamaan diriirsee garuu mataa gooftaa keenyaarra osoo hin kaa'iin akkuma inni isa jajetti gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin cuubee jechuudha. Cuubee yeroo cuubbaa gooftaa keenyaa kana wanta addaan raawwatameera. Cuubbamee yeroo ba'udha kitaabni qulqulluun wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 3:16 irratti sadummaadhaa fi tokkummaan waaqayyoo kakuu moofaa keessatti fakkeenya adda addaadhaan dubbatamaa kan ture. Haala adda addaa ibsamaa kan ture asitti garuu ifaa ifatti ni mul'ate jechuudha. Wangeelichi maal jedha kan amma dubbanne wangeelli Maatiyuus boqonnaa 3:16 gooftaan keenya Yesuus erga cuubamee booda bishaan keessaa ba'ee kunoo samiiwwan ni banaman hafuurri waaqayyoos bifa gugeetiin osoo bu'uu isarras osoo taa'uu argee kunoo sagaleen samiiwwan irraa dhufee isatti kan hin gammadu kan hin jaalladhu ilmi koo isa kanadha jedhee jechuudhaan haala kanaatiin barraa'ee ni arganna jechuudha. Asitti sadummaa mul'ate sadummaa qaamaati. Qaamaan sillaasee waaqni tokko sadummaa qaamaa qabaachuusaa ifatti ni mul'ate jechuudha. Ilmi yaa'u foon uffatee foon keenya uffateera. Laga Yordaanos keessa dhaabbatee yeroo inni cuubamutti abbaan isaa immoo duumessa keessaati ilma koo jechuudhaan inni abbaa akka ta'e dubbachuudhaan innis qofaatti akka jiru agarsiise. Hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeedhaan dhufteetu akka gugeenii dhuftee waa tokko teessu hafuurri qulqulluun haala kanaatiin bu'ee jechuudha. Innaa gooftaan keenya illee cuubbaa isaa halkan kan taasise abboonni keenya sababni isaas kanaadhaafidha. Maaliif otoo guyyaa cuubame ta'e Kiristoos guyyaa yaa'u gugeen ni jirti. Kanaafuu akkuma taraa gugeetti ilaalamti turte garuu kun miti halkan sana sa'aatii 10tti gugeen baate deemtu simbirroon hin jirtu waan ta'eedhaaf hafuura qulqulluu ta'uu isaa ibsuudhaaf jecha gooftaan keenya maal taasise cuubbaa isaallee halkan taasiseera jechuudhaan abboonni keenya hiikaniiru. Egaan Kiristoos haala kanaatiin kan cuubame kun inni isaaf cuubbaan barbaachisee osoo hin taane dhala namaadhaafidha kan inni taasisaa jiru. Nama ta'uunsaas dhala namaadhaaf akkuma ta'e cuubbaan isaas immoo dhalli namaa dursee maal dhabee ture mucummaa sillaasee dhabee waan tureedhaaf inni immoo cuubbaa kana hundeesseetu namni cuubame mucummaa sillaasee akka argatuudhaaf jecha maal taasise booda kan barsiisu dursee gochaan haala kanaatiin hundeessee jechuudha. Qulqulleettii mana kiristaanaa keenyaas egaa gocha gooftaan keenya nuuf raawwate kana hundumaa ayyaana isaanii kabaja jennee yeroowwan darban akkuma kaasne ayyaanni kunis immoo ayyaanota gurguddoo warreen salgan keessaa tokko ta'uudhaan cuubbaan gooftaa keenya haala adda addaatiin waggaa waggaadhaan amajjii bultii 11 guyyaatti Kiristoos cuubametti jechaadha ni kabajamaa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya haala kanaatiin guddatee erga sanaa booda haala kanaatiin cuubamee boodoo maal ta'ee kan jedhu immoo mata duree biraati. Inni kun kutaa itti aanuun qabannee kan deemnu waan ta'eedhaaf kanarraa asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kan dhaggeeffanne laphee kee keessa nuuf haa bulchu. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.